Yooyyaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaan VTVti. VTV keessa sagantaa keessummaa keenya qabanneetiin isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni sagantaa kanaaf haaraa taatan yookaan chaanaalii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatina. Kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti yeroo seennu keessummaa addaa tokko qabanneetiin isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan addaa keenya eenyudha? Weellisaa qabsaa Artist Suutee Bareentuuti. Suutee Bareentuu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan eedan jenne galatooma ulfaadhaati. Ayyee jalqaba waamicha keenya kabajanii nus kabajanii as sagantaa keessummaa VTV irratti nu argamu keessaniif dhugaa maqaa sagantaa kanaatiin hedduu isin galateeffadha. Anillee galatooma isiniin jedha na afeeruu keessaniif hedduu isin galatoomfadha. Horaa bulaan isiniin jedha. Ayyee mee Suutee Bareentuun eenyudha? Namoonni baay'een Suutee Bareentuu yeroo jedhamu wanti isaan yaadan qabsoodha, qabsaadha. Jaal Suutee Bareentuu gammoojjii Eertiraa keessatti bu'aa bahii hedduu nama dabarsee nama uummata kanaaf aarsaa lubbuusaa kenneetiin namoota dhufa keessaadha isinii. Kanaammoo qabsoo kanaan alatti Suutee Bareentuu eenyuun eessatti dhalatanii, eessatti guddatanii, akkamitti immoo gara aartiitti seenanii kan jedhu daawwattoota keenyaaf osoo nu ibsitan. Bareeda gaariidha ulfaadha galatoomaati. Ani gaa Suutee Bareentuu eenyu kan jedhu anuma Suutee Bareentuuti. Akkuma ati jettee bal'inaan ibsitee jirta. Waa'ee aartiittis waa'ee qabsaa'aattis ibsitee jirta. Kanumaafuu uummanni Oromoo hedduutu na beeka. Haa ta'uuti aartistii Suutee Bareentuutiin jedhama. Iddoon dhalootaa amma Suutee Bareentuun maqaa seenaa guddaa qabudha. Suutee Bareentuu jedhamu keessan duratti maqaan dhalootaa gaa Hussein Ibrahimi. Akkamitti Suutee kan jedhu maqaa kun seenaa isaa tilleemee? Galatoome ulfaadhu mo'abbaa. Egaa ani iddoo dhalootaa yoo na gaafattee ani Oromiyaattiin dhaladhee kibba baha Oromiyaa naannoo Baaleettiin dhaladhee namni hedduun eessatti Harargeedha naan jedha. Haa ta'u Harargee ijoollummaan jalqabee qabsoonis tahee guddinaanis achittiin guddadhee dhalootaan immoo kibba baha Oromiyaa naannoo Baalee naannoo magaalaa Gindhiir yookiin immoo Obbarre yookiin Ardaa Galmaa naannoo jedhamuttiin dhaladhe. Akka lakkoofsa Oromooti yookiin akka Faranjiitti bara 1991tti gara qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo makamnu dira dhawaa jiraachaa turre artistoota garaagaraatii wajjin waamichi addi bilisummaa Oromoo nu godheen addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa dhaabbataa yeroo san Dadar bikka jedhan Harargee keessa jiraata. Waajjira kana kan geggeessu yookiin itti gaafatamaa waajjira Jaallannadhii Gammadaa ture. Maqaa kana maqaan kiyya duraan Hussein Ibrahimi Suutee Bareentuu kan naa baase Jaallannadhii Gammadaattu gaafa achi jiranii bulchiinsa waliigalaa kana ba'oo kan naannoo sanii Harargee gara bahaannatti fakkaata. Isaantu naa baase jechuudha Jaallannadhii Gammadaa. Maqaa seenaa dheeraa qabudha. Mee akkamitti immoo gara aartii kana dhuftanii? Bareeda gaariidha. Aartiin kun aartii haa jedhamu malee nuti baadiyyaattiin dhaladhee baadiyyaattiin guddadhee ani loonis eegaa ture. Qonnallee baay'een qonnee haa ta'uuti barumsas barachaa ture. Yeroo sanitti immoo weedduun jaaladha. Weedduu kanumaan aadaa dhaloota abbaa fi haadha kiyyarraa dhaaleen aadaa Oromoo kana waan jaaladhuuf jecha weedduu yeroo loon eeyinu waan garagaraa wallisaadha weeddisaa turre. Kana keessatti immoo imala kiyya gara Harargee obboleessa adeera ta'uuftu jira dirra dhawaa bu'ee achi bu'ee jennaaniin yaaduma biyyaa gara Baalee kana warra biyyaa yaaduudha waa babarreessuu maal jechuu waan garagaraa eegalee wanni kun akkamii je'eetiin artistoota yeroo san bikka san turan warreen akka Abdii Qophee yookiin Abdii Mahammad Kadir Said fa'aa Adam Haarun fa'aa ture Yalloo fa'aa ture isaaniin
sirboota akkana qaba mee wanni kun sirbi ka jedhan kana moo akkami jedhee gaafannaan sirba wanni jedhan wanni addaan jiru kanuma haa ta'uuti sirba kana gartee wal sii qixxeessinee oktaabii isaa waan ta'uu fi bahaa fi bu'ii isaa waan qabuuf isa kana sirreessinaa garuu sirbi jedhamu kanuma kan jedhu sirba kiyya sirba jalqabaa yeroo san mootummaa dargiitti ture loo shantalaa yaa shankoora aalaa sirba jedhu anis yeroo san immoo baay'een ijoolluma magaalaa keessa utaalu yeroo sanitti akka ammaa kanatti hin jaarsofne bareedina qabaa rifeensi kiyya joontiraa jedhanii akkana filadhee tolee bareechisee jedhaa dubara hedduu na jala yaa'a yeroo sanitti loo shantalaa yaa shankoora aalaa sirba jedhu barreessee dhiyeessee sirba kana immoo muuziqaan yeroo san muuziqaan immoo babal'atee wanni hin jenne gitaara tokkoo fi darbuu jaayyaanii dirree dhawaa tana keessatti Ali Shabboon naa taphatee sirba kanaan albama jalqabaa godhee yeroo sanitti mana muuziqaa Nagaaritti muuziqaa beet kan jedhamu dirree dhawaa keessa jira mana sanitti waliigaltee Kadir Sa'iid faana geessanii isaaniin jalqabee jechuudha aartii gara aartiitti dhufuun kiyya isa jalqabaa loo shantalaa yaa shankoora aalaa sirba jedhu kanaanii jalqaba. Loo shantalaa nuti yeroo ijoollee taaneetiin sirriitti yaadadha mee loo shantalaa mee sagaleedhaan nu jettu. Loo shantalaa shankoora aalaa loo shantalaa shankoora aalaa fuulli kee baduu didee na dura fuulli kee. Loo shantalaa shankoora aalaa loo shantalaa shankoora aalaa fuulli kee baduu didee na dura fuulli kee. Loo shantalaa shankoora aalaa loo shantalaa shankoora aalaa fuulli kee baduu didee na dura fuulli kee. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima ta'ee yaada sirba kana baay'ee sirba jaalatamaa sirba durii keessaa sirba baay'ee jaalatamaadha yeroo san joontiraan ture jettan. Yeroo san dirree dhawaa tana keessatti joontiraa Hussein joontiraa faanaan jedhanii jaalalatan anis irruman ture yeroo san jechuudha hedduu ni jira wanni jaaladhees ni jira haa ta'u loo shantalaa yaa shankoora aalaa kan jedhu kana baalee keessatti barachaatiin ture loo shantana intalaa achitti dhiisee dhufee isii tana wajjin nyaanne dhuyne guyyaa tokkollee taatu jaalalaan ta wajjin dabarre yaadattu mee maaliin si godhe gadoo na himattu sirba jedhu fa'aa akka wanni itti barreessee ergaafii ture yaadannoo sadi. Baay'ee bareeda. Gaafsute yeroo jedhamu namni qabsoodha baay'inaan kan itti mul'atu sirboota qabsoo hedduu qabdanii uftaanee jiraannaa shira alagaatiin obboleessa koo qabsoo malee qabsaa'utan jira. Hedduudha baay'ee ammas kanatti kaasnee sirboota qabsoo isin sirbitanii fixuu hin dandeenyu baay'eedha. Koltajjii gara garaa irratti sirbitanis immoo hedduu jiru. Yeroo suutee jedhamu jaalala akkas sirba jaalala akkas bareeda ta'e immoo akka qabdanii namni baay'een kan beeku sirbas hin beeku garuu kan suuteeti kan jedhu immoo baay'inaan hin beekamu. Saniif baay'ee dhugaa galatoomaa aarsaa isin kaffaltanii ummata kanaaf umrii keessan guutuu qabsootti galtanii ummata kanaaf afaan aadaa duudhaa aartii oromootiif jettanii aarsaa isin kaffaltaniif hedduu isin galateeffanna. Bareeda ulfaadha galatooma sirba jaalalaa tarii namni sirboota loo shantalaa kana qofa beeka malee warreen akka bareedduu oromoo intala lookoosanii sirba jedhu fa'aa ashiita qaccee lagarraa fa'aa kan jedhu hedduu jira magaallee tiyyaa sirboonni hedduu jira haa ta'uti yeroo baay'ee ani dirree qabsootiin ture waan ta'eef irra hedduu hawwisoo oboo keessan ture hawwisoo oboo keessatti sirboota qabsootiin yeroo dheeraadhaaf kan hin hojjedhu sirboota waa'ee uummata Oromoo dammaqsuu waa'ee Oromiyaa waa'ee uummata Oromoo akkasuma immoo duudhaa fi aadaa Oromoo irratti waa hedduudhaan hojjedhe yeroo dheeraaf garuu akkuma uummanni Oromoo beeku guutuun beekutti waa'ee qabsoo kanarratti sirboota xiyyeeffannaan kiyya sirbootuma kana jechuudha. Saniif dhaloota ammaa dhaloota qubee kana uummattaniirtu isinis hojii hojjettanii. Mee artistoota waliin hojjettan immoo qabdu. Artistoota hedduu waliin hojjettaniirtu. Waltajjii irrattis waliinis immoo akka kolleekshinii kan baastan jira. Mee weellistoota waliin hojjettan keessaa eenyu fa'aan sirriitti yaadattu? Yoo dhugaa dubbanne abbaa keenya hedduudha. Lakkaawameen dhubuu warreen akka aadde Ilfinash Qannoo fa'aa, Umar Suleeman fa'aa, Kiilolee Melbaa yookiin Daagin Mokkonnin fa'aa, Raayyaa Abbaa Maccaa isuma amma jiru kana fa'aa, warra akka Adam Haaruun fa'aa. Warreen baandii gadaa keessatti immoo warreen akka Heerphaa Gaanfuree fa'aa, Daawid Mokonnin fa'aa lakkaa'ee siin fixu. Almost Finfinnee kana keessatti gara baandii 3 taanee hojjechaa turre.
baandii Gadaatu ture, baandii Bilisummaatu ture, baandii Booranaa Bareentoo fa'aa ture. Akkasuma immoo warreen wajjin hojjechaa ture warreen akka Zarii Wadaajoo fa'aa, Maamma Sheekaa fa'aa, Usmaayyoo Muusaa fa'aa, Bohaarsituu Obsaa fa'aa, ijoollee baay'ee Shaabee Sheekoo fa'aa hedduudha warreen gaafa san hedduun isaanii biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa kana jiraatanii. Ijoollee hedduudha ijoolleen akka Haayiluu Kitaabaa fa'aa akkasuma immoo hedduu ijoollee Tuujii Muddeefaa jiran ijoollee amma Ameerikaa jiraatanii kana jeesii himuu danda'u warreen immoo lubbuun hin jirre hedduudha jechuudha warreen akka Eebbisaa amma fakkeenyaaf gitaaristiidha nu biratti gitaara taphata beezii taphata ni sirbaa sagaleen warra akka Jireenya Ayyaanaa fa'aa warra akka Yoosef Gammachuu fa'aa ijoollee har'a lubbuudhaan hin jirre warreen kun hedduu isaanii wajjin sirboota Finfinnee kana keessatti shoora guddaa taphachaa wajjin sirbaa turte. Kan immoo akka sirba tokko nama lamaan akkas fakkeenyaaf amma Umar Suleemaanii fi Shaabee Sheekoo qubee qubaanaa biti fudhuu naallixi akkas sirba akkasii sirba waliin hojjettanoo qabdu. Kollekshin amma yeroo tokko sirba 10 hojjenne yeroo sanitti kaaseta jira kaaseta irratti hojjetama. Nama 10 sirba tokko sirbineeti Aadde Ilfinash fa'aa Daagim fa'aa akkasuma Umar Suleeman fa'aa dabalatee Bohaarsituu Obsaa warreen biraatis ni jiru warreen kanaa wajjin taane hedduudha Fitaabeer Guddinaa jedhanii amma Ameerikaa jiraatti isii fa'aa dabalatee ijoollee hedduudha Raayyaa Abbaa Maccaa dabalatee. Raayyaa Abbaa Maccaa wallisaa ture. Ni sirba Raayyaa albama lama qaba. Albama lama qaba. Isaa achitti immoo amma gara manzuumaa deebi'ee manzuumaadha. Dhaloonni amma jiru baay'inaan garuu isa hojii amantii qabna. Raayyaan immoo nama jabaa gartee aartii keessattis nama guddaa ture haa ta'uti gara amantiitti deebi'ee amma jiru malee nama gartee nama bashannansiisu nama koflu nama taphatu nama sabboo amma yeroo tokko darkisaa nama jabeenya qabu nama jabaa dhugaati namni sigartee nama aartii keessaa bahuu hin qabne ture haa ta'uti fedhii namaa namni gartee daangeessuu hin danda'u haa ta'u malee sirbatillee baay'ee jabaadha namni dhugaadhaa kamiifaa akkasuma immoo maali wal argaa yoo torbaan taate sirboota yoo gara albama lamaati Abdii Mahammad yookaan Abdii Qophee barreessee fi isaan fa'a wajjin yeroo dheeraa hojjechaa turre albama tokko immoo isaanii wajjinis hojjenne jechuudha albama waliigalatti Umar fa'aa taane. Amma baay'een isaanii yeroo sana waliin ka hojjettan baay'een isaanii biyya alaa kan jiru asis kan jiran akka ammaa kan ammoo aartii keessaa baanis gara amantiitti kan qajeelanii jiran jiru. Wal argaan jira amma. Yeroo dhufanis baay'een isaanii dhufanii deebi'anii deeman na fakkaata. Wal argaan jira wal jajjabeessuun seenaa sana yaadatanii waliin taphachuun. Irra hedduun isaanii dhugaadha ni dhufu bal'inaan asillee ga'anii haa taatu irra hedduu ijoolleen teenya waan wal jajjabeessuu kana hedduulleen qabanii haa ta'u warra akka Raayyaa fa'aa eega galle kana yeroo tokko wal qunnamnee ammallee gartee Raayyaallee abbaturraa du'e maal waan akkasii rabbi rahmata isaanii godhu waan akkasiitiin dhaga'ee irra hedduu amma keessattuu ijoolleen warri akka Muktaar Usmaan Kunfaa warri akka Umar Kunfaa hanga namarraa hanga ijoollee biraallee wanni jedhanii haa ta'uti Umar yeroo inni dhufe sana amma maal jedhan barkumee galma jedhan sanitti deemee yeroo sanitti sagantaa sanarratti argamee ture achitti wal agarree nagaa wal gaafanne garuu qunnamtii waan walii barreessinu waan wanni jennu hariiroo akkasii waliin hedduu hin qabnu. Warri biraa immoo haa ta'uti wannidha garuu ijoollee artistoota keenya kana hanga namara warra biyya keessatti hafan kana ana ta'ee namoota biraati yoo wal qunnaman illee beeku Daagim Mokonii yookiin Kiloolee Melbaa immoo yeroo tokko wal agarree yeroo inni Ameerikaa jirus walii babarreessinaa wal dubbifnaa asittis dhufee na laalee na gaafatee ijoollee argachuu keetiif hedduu gammadee jee yeroo achi jiru immoo waan danda'ullee na gargaaree haa galatoomuti. Warri gartee irra hedduu wanni jennu warreen akka Kadir Said fa'aa Kadir fa'aa amma yeroo deddeebi'ee yeroo hedduu na gargaaraa ture maal jechaa ture warreen akkasiinuma jiranii baay'inaan garuu isaan hundinuu ala jiranii kana jedhanii namni kun kaleessa waliin turre jedhanii namni hanga nama gartee wal hordofee walii godhu jiru. Waanuma jiru. Lakki namni gartee akkam jirtanii nagaa fayyaanuu gaariidha bareeda waan bareeda komiif osoo hin taane namni Rabbi kan nama jiraachisu yoo wal jajjabeessan addunyaan tun immoo har'a ni jirtaa borurraa dabarta garuu immoo akkasii waan ta'eef anillee hedduu waan isaanii wajji wanni jedhu uummanni Oromoo bal'aan na beekaa uummata Oromootiif hin dadhabee namuu waan kisaatii qabuun maal haa ta'u na bira hin dabru na jajjabeessa waan ta'eef isaanis haa jiraatanii kaleessa waa hedduu dabarsinee fakkeenya gaarii uummata Oromootiif taane fakkeenya gaarii qeerroo Oromootiif taane
yeroo gartee qabsoon Oromoo dhiphattee adda bilisummaa Oromoo dhiibanii chaartara keessaa baasan sanitti uummata keenya akka dabballee taanee dammaqsinee irratti wareegamne hidhaa bara dheeraadhaaf gara waggaa 8tiif mana hidhaa turree kun wareegamanii kun daddarbaraman ittiin boonnaa wanni kaleessa hojjenne suni nu boonsisa waan ta'eef kanaafuu isaan hundinuu hojii uummata keenyaaf hojjetaniif kaleessa gumaachessaniif galatoomaan jaan isaa artistootuma jiran sanii uumamaa galatti. Caalaatti garuu yeroo hojiin keessaniin uummata dammaqsuun waliin taatanii waan hedduu dabarsuun kun akkuma jirutti ta'e dhaloonni kana booda jirus nuti isinirraa immoo waan baay'ee barannees immoo amma waliin bakka tokko taatanii wal gaafattanii sagantaa gurguddaa walii qophaa'eetaniin osoo wal gaafattanii seenaa wanta isin dabarsitan osoo waliin taphattan kana waan baay'eedha. Nullee kan irraa barannuusi seenaa darbe sanis wal yaadachiisuun amma akkam ture mee jaan isin gaafachuurra isin walii keessanii osoo waliin haasoftaanii wal gaafattanii bareeda kan jedhudha. Egaa sagantaa kana yoo kan hordofaa jiraatan namoonni lubbuun jiran biyya gara garaa irratti jiran hundinuu wal gaafachuun mee nagaa akkam waliin jechuun waan tokko waan ta'eef adaraa wanta baay'ee isinirraa barreerraa wal gaafachuun waliin wal cinaa dhaabbachuun adaraa isiniin jechuun barbaada. Mee suute waan tokko of dura immoo cidhaa qabdu. Cidhaa yeroo hin jiru albama keessan eebbisiisuudhaaf deemtu. Albamni hojii haaraalee keessa kan jiru ka duraanis kollekshinii walitti dhufeeti. Albama eebbisiisuudhaaf deemtu VCD. Akkamitti yaaddanii mee daawwattoota keenyaaf immoo beeksisnu isa isaan. Bareeda gaariidha. Yaada gaarii naa kaaftee galatoomii ulfaadhuuti. Yaada kana gartee ijoolleen Oromoo warreen sabboonummaan itti dhagahamtu yeroo dheeraadha eega garana deebitee magaalaa Adaamaa jiraatte. Kanaafuu waan tokko goonee yoo yaalle akkamii kan jedhuudhaan ka'umsanaa ta'anii ijoolleen na kakaasanii sirboota kiyya kanas faffacee bakka tokkotti albama tokko irratti deebi'ee CD tokkoon yoo wanni kun haaraas itti dabaltee yoo mul'ate kan jedhuudhaan lafaa ka'e hayyee jeeti waan kanatti seenee isa jalqabaa galatoomaa ulfaadhaa uummata kana yaadaniifis akkasuma immoo Oromiyaa Aartii Instituutis galatoonfachuu barbaada. Maaliif ani har'a galma kireeffachuu hin danda'u galma kana naa kennanii dhaabbanni kun Oromiyaa Instituutiin gartee na cinaa dhaabbatanii nutis waan dandeenyuun humna keenya waan jiruun ogummaa qabnuun cinaa dhaabbanna jedhanii jalqaba irratti galma naa kennanii akkuma reeffate kaaftee galma san argadhee waan galma kanaa barbaachisu hundaa'u sii guunnaa jedhaniiti abdii natti horanii galma sanitti argadhee jennaaniin ani gartee isaan eega isin kana naa gootan horii harkaan qabuuti sosso'aa ture kanuma laalanii namoota garagaraatti barreessee sagantaa kanaaf waan si gargaaru keessattuu gaaddisa hambaa dhoombir ijoolleen jedhamtu sagantaa kana akka qindeeffadhuuf waan na gargaaran qabanii waan san ammatti illee yoo dubbachuu baade qophii san irratti nan dubbadhaa waan isaan na gargaaranii gargaarsa guddaa na godhanii haa galatoomaniiti haa ulfaatanii isaaniin sagantaa kanatti seenee sagantaa kana amma almost gara xumuraatti jira gara fixiinsaatti jira amma amajjii 21 akka lakkoo isaa bashaatti geggeessuudhaaf. Torbee booda torbee booda tokko dilbata eessatti magaalaa Adaamaa. Magaalaa Adaamaa galma sinimaa Oliyaadiitti qopheeffate. Sinimaa Oliyaadi naannoo Firaankootti kan argamutti uummanni Oromoo kan ala jirus kan keessa jirus eessa jirus qeerroon Oromoo hundinuu akka narraan hafne akkana cinaa dhaabbatan hundinuu akkuma agartee Oromiyaa Aartii Instituutiin na gargaare isinis waan dandeessanii namoonni cinaa dhaabbatee guyyaa kana akka na wajjin geggeessan kabajaadhaan uummata Oromoo hunda afeeree namuu kan ala jirtan kan ergaa kan argitan hundinuu akkana cinaa dhaabbattanii uummata Oromoo hunda guututti ani ibalu kan bahaa kan kibbaa kan kaabaa hin jiru kan jiddu galeessaa hin jiru hundi Oromoodha. An Oromoofin qabsaa'ee Oromoofin qabsoorra ture har'allee yaanni kiyya waanuma Oromootiin yaada waan ta'eef akkana cinaa dhaabbattan uummata Oromoo gaafadhaa. Wanni walitti qabee eebbise kunis waan uummata Oromoo hegeree uummata Oromootiif ta'u isuma kaleessa hojjechaa turee fi isa har'a hojjedha waan ta'eef dhageeffadhaa. Walii dabarsaa seenaa namni gaafa dabre walii booyu osoo hin taane osoo jirru wal cinaa dhaabbannu
Kanaafuu na cinaa dhaabbadhaan jedha obbo Muhabba. Ayyee baay'ee galatooma. Egaa guyyaa dilbataa amajjii 21 akka lakkoofsa Habashaa torbee tokko booda jechuudha. Torbee tokko booda dilbata amajjii 21 akka lakkoofsa Habashaa sa'aatii 6 eegalee Sinimaa Oliyaad Adaamaa naannoo Firankoo Sinimaa Oliyaaditti argamuudhaan VCD weellisaa qabsaa kenna. Sutee Bareentuu waliin eebbisiisna jechuudha. Namni tokko akka nafne hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Egaa hiriyoonni Sutee Bareentuu kana argitan sagantaa kana hordofaa jirtan namoonni dhufuu hin dandeenyes jira. Nuti si cinaa jirra. Sagantaa kana irratti hirmaachuu baannus si waliin jirra jechuun waan tokkodha. Akka hin daganne jechuu barbaada. Gara mee Sutee deebina amma maalirra jirtu? Baandii Urjii Adaamaa keessatti miseensi taatanii akka hojjetaa jirtan beeka. Kan biraa jireenyaan eessa akkamitti jirtu? Dhugaadha bareeda. Ani yeroo gallu sanii ogummaa maaliin hojjettan kan jiru yeroo Eertiraarraa dhufne san ogummaan qabu ogummaa aartiiti jennaaniin irra hedduu ijoolleen gara qabsoorraa waliin dhufne kun gara poolisaa maal jedhanii ani amma kanaan booda qawwee kanas baasuu hin danda'u waan qawwee kanan fedhu jennaan ani aartiidha hojiin kiyyaa aartiin hojjedha jennaan Adaamaa filannee dhufne ijoollota hedduudha wajjin baandii qabnaa baandii Urjii Adaamaa jedhu qabamna jennaan baandii san keessa seenee haa ta'u ijoolleen baandiin bareedaadha gaariidha baandii aadaa guddisuu aadaa Oromoo hojjetaa jiranii baandii jabaadha. Bifa gaariidhaan na simatanii achuma keessa gartee anis maatii horadhee waan jiruuf duraan maatiin qabu amma abbaa ijoolleeti ijoollee lama qabaa ijoollee kana immoo guddisuudhaaf magaalaa keessatti waa hedduu nama barbaachisa isumaaf waa kiraa manaallee taatu naa taate jedhee isiisan waa hojjechaa jira ji'aan isiisan hojjechaa aartii kaleessa irra jirus gartee sagalee maafuu waa qabachuuf maal jechuudhaaf iddoo waan ogummaatti qabdu argattu sawwayya achiin jira isima san keessan hojjechaa jira gaariidha bareeda amma immoo manni ko naka kaayyan na cinaa dhaabbadha jeeni na cinaa dhaabbatanii waan danda'an namuu ogummaa qabuunis na gargaaree CD eebbisuuf deema CD kanas kan milkii gaarii rabbi nu haa godhu jeetuman isinis du'aayi naa godhee akkasiiti kanarran jira amma dhumarrattis waa'ee guyyaa VCDchaa dhuma irra deddeebinee aga sagantaa kana xumurrutti waa'ee guyyaa sana sirriitti irra deddeebinee namni kamuu dirqamadha. Isinis dirqama keessan baattanii ummata kanaaf aartiidhaaf afaan kenna kanaaf aarsaa hedduu kaffaltanii guyyaa kana keessan kanatti immoo namni isin cinaa dhaabbachuun Oromoon hundi isin cinaa dhaabbachuun dirqamadha jedheetiin yaadaanis ijoollee lama qaba jettan anaa isin gaafachuu hedduu maatii horattaniirtu. Maatii horadhee jira yeroo dheeraa qabsoorran ture waa'ee wanni kanaa jireenya kana gaaf tokko asii warri OBS kun gaafii abdii gadaafaa na gaafata. Ijoollee qabdaa maatii horattee qabdaa jennaan maatiillee hin qabu haa ta'u ijoollee sin qabu ijoollee Oromootu teetii eegas immoo deebi'ee booda isaan deebi'anii na gaafannaan aboo tiyyallee ni jirti ta Oromoollee haa taatuti amma immoo ijoollee horadhee ijoollee lama qabaa jedhee hundi ijoollee Oromoo namni qubeen guutuun keessa anis ilmuma keessani akka tasaa ta'e immoo Muhabbaa Huseen anis akkasii maqaan kiyyas immoo Huseen waan ta'eef inni dhaloota Muhabbaanis kiyyuma jechuudha. Hundinuu moorri ilaallu kun hundinuu keenyuma. Akkasii haa ta'uuti anis amma ijoollee durba laman qabaa. Durba ajaa'ibaa ka funyaan isaanii maal fakkaatu konkonni isaanii waan addaa kan jalqabaa kennaa suutee bareentoo jedhamti. Kennaa. Tan lammataa immoo wabii suutee bareentoo jedhamti. Egaa waggaa hedduu namni qabsoo keessa ture gara bultii kanatti yeroo dhufu immoo gootummaan tun jirti mire. Loluun kun jirti. Akkamii haati warraa teessa obsa yoo sin loltan fa'a gootummaan kun wantoonni amma alaaltan immoo caalaatti kan jalqaba yeroo jalqaba dhuftanii wal argine yeroo haasofnu waggaa 30 dura ummata kana akka dhiistanii deemtan miti. Dhaloonni amma jiru kun amallee garagaradha. Angam itti madaqanii ummata kana waliin jiraachuullee isiniif baay'ee rakkisaa ture.
ammatti immoo maatii horattanii yeroo jirtan kana gootummaan tun jirti yeroo loltan fa'a obsi immoo jira caalaatti akkamimme. Isin dhugaadha wanni beeyne nama beeytuu jedha Oromoon yoo mammaaku dhugaadha haa ta'uti kaleessa wanti keessa turte sun si gargaara. Ani kaleessa sigartee achi keessattis yeroo 2 moo 3 hawwisa waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa ture jechuudha. Hoogganan ture yeroo hooggana ture sanitti gara yeroo takkatti gara nama 50 60 yookaan 100 ta'u nama hoogganee deema. Yeroo sun amala garagaraa qaba jechuudha. Bulchiinsa kana irra hedduu waa bulchuu kana achittiin baradhe. Akkasuma ammoo barumsaanis akka barumsaatti achi keessatti dhaabni si barsiisa akkamitti barsiiftaa uummatatti yoo baate nama amantii garagaraa qabutti amantii saniin akkamitti simattaa fuula isaa akkamitti simatta kan jedhu waan jiru waan ta'eef wanni sun hedduu na gargaarte jechuudha bultii keessattis yoo isiin aartes nin obsaa yoo nan aares isiit obsa kana wal madaalli goone wal dandeessifne bifa akkasiitiin immoo bultii kanas isii kaleessa keessa ture santu na gargaara waan ta'eef obseetuman keessa dabre wal dandeenye horree kun amma eega walitti dhufne gara waggaa 5 geenye ijoollee 2 arganne amma yoo rabbi jee fuulduraaf illee itti fufna yoo rabbi jee mucaa mootii jedhu dhalla jeetii yaada jechuudha. Abboo rabbi si nyaataas. Akkasii mootii Oromoo kan jedhu dhalla yoo rabbi nu haa godhu jennee du'aayii godha. Rabbi si nyaataas. Gaafas illee ni dhufna simbira maa rakkoo hin qabne. Yoo sanis maatii birattis manas dhufne immoo sagantaa bal'aa goone waliin kan ta'annu ta'a. Kaani waan isin yaaddan hundi rabbi isiniif haa guutuudha. Umrii nu dheeradhaa waliin horaa nu bulaa sirriitti. Waliin nu haa jiraachisu hundaa umrii haa dheeressu. Siidiin kiyyaa inni ammaa kun gaa akka namoonni irraan hafne obboleessa koo yaa ilma abbaa ayyaada jaba harkaana qaba natti laafini jabaadhu gurbaa abdii sin qaba jedha mata dureen sirba kanaati. Mata duree sirbaati. Mata duree sirbaa siidii kanaati. Egaa obboleessii fi jabeenyi namni abbaan karaa fedhetti hiikkachuu danda'a. Jabdu harkaana qaba jireenyi mataan isaatu jabduudha. Keessa qaxxaamuruuf waa hundinuu saniifuuf akka itti hiikkatu abbatu beeka waan ta'eef jabdu harkaana qaba obboleessa kiyya obboleettii tiyya naa dirmadhu jechuudha waan ta'eef akka uummanni Oromoo naa dirmatan akka uummata Oromootiin naa geessan isinitti dhaammadha. Isinis waamicha keenya kabajanii dhuguma. Egaa wanti guddaan umriidhaan wanti jiru jira. Nuti suutee akkasii kottumee sagantaa keenyarra keessummaa si taasisne yeroo jennu so waan takka tole gammachuudhaan tole jettanii baay'ee isin galateeffadha. Namoota koree jira koree qindeessu jira sagantaa eebba VCD keessanii fi mee namoota kanas kan galateeffachuu barbaadan ergaadhuma immoo dhimma sagantaa kana dabarfachuu barbaadan yoo jiraate mee. Bareeda gaariidha warreen yaada kana yaadanii gartee lafa kaayanii wanni jedhan akkuma reefu siime amma akka warra gartee haftee ijoollee warra dhombirsan nirraa ka'ee akkasuma ammoo warreen asitti amma tattaafatanii na wajjin tattaafachaa jiran warreen akka artistii keenya beekamaa Abduu Naasir faa Fawziyaa faa Tufaa Wadaajoo faa akkasuma Jiituu artistii Jiituu Mahammad faa ijoollee hedduu jira ijoollee hedduutu waan kanarratti akkasuma Baalchaa ijoollee hedduutu as keessa bakka garaagaraa irraa jira yaadaanis waa hundaanis diinagdeenis warreen cinaa dhaabbatan hedduu jira akkasuma ammoo isinis ka galma kana naa kennitanii kanaan nageessan matuma kee muabbas tahee gammadoos tahee akkasuma immoo akka dhaabbata keessanittis hundumaa galatoonfachuun barbaada. Sagantaan guyyaa amajjii 21 akka lakkoofsa Abashaatti Oliyaad Siinimaa sa'aatii 6 eegalee EBVCD weellisaa qabsaa hangafa kennaa sutee bareentuu waan eebbifamuuf nam tokko akka nafne jennee irra deddeebinee isinitti himnee jirra. Isaanis immoo namoota isaan cinaa dhaabatan galateeffatanii jiru. Nus sagantaa kana nu kabajanii waan dhufaniif isin daawwattoota keenya waan bohaarsaniif hedduu isaan galateeffannaa gaa. Looshantalaa yaa shankoolaala looshantalaa yaa shankoolaala jechaatiin gargar kan baanu ta'a.
bareeda gaariidha. Nama gartee wanni keessa ture hedduudha. Nama silaa maaltu natti tola beekte looshan talaa kana reefu jee osoo goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse faanaa jetteillee silaa bareedaa ture. Tarii waa'ee miidiyaa keessatti goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse ka seenaa Oromoo ibsee mul'ise bilisummaaf jee lubboosaa dabarse. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse ka seenaa Oromoo ibsee mul'ise bilisummaaf jee lubboosaa dabarse. Ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa. Ati yoo kuftellee seenaan kee ni jira dagaagee miidhagee jiraata yoomirraa. Maqaa koo waamsifte lafee teetiin mul'adhe bu'uura qabsoodhaan isin ol godhe. Maaliif yoo jette yaadannoon itti qaba sirba kana gootota Oromoo warreen akka Nadhii Gammadaa, warreen akka Burisoo Boruu, warreen akka gartee hoogganoota keenya bikka takkatti dhumanii Shiniggatti bikka takkatti dhumanii san itti yaadadha jechuudha. Gootota keenya kan qabsoo magarsanii asiin nu ga'anii afaan Oromootii fi Oromoo Oromiyaa akka mul'attu godha waan ta'eef yaadannoo guddaan irratti qaba. Yaadannoo isaati kanaan Oromoonis kanaan na beeka waan ta'eef kanaafin sirba kana siin jee baay'ee galatooma. Akka Baharoo Tumsaafaan ittiin yaadadha jechuudha. Warreen akka Hayilmaaram Gammadaa faa, Taaddasaa Birruu faa, Elemoo Qilxuu faa warreen kanan ittiin yaadadha jechuudha. Kanaafuu yaadannoo isaanii waan ta'eef yoomuu keessa koo jira waan ta'eef kanaafin kana sin afeeree. Egaa baay'ee galatooma sagantaa keenya irratti waan nu hirmaattaniif gaa. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan nu waliin turtaniif hedduu sin galateeffannaa gaa. Weellisaa qabsaa keenya Sutee Bareentuu waliin turtiin taasisne kana fakkaataa hundi keessanuu garuu sagantaa isaati irratti akka nafne ogeessota kaameraa kennaa Margaa Daraartuu Beekaa fi Biniyaam Gannaa akkasumas daayirektara kennaa Eebbisaa Kumsaa waliin ta'uudhaan turtii gaarii jenneerraa sagantaa keenya hafan wajjin yeroo gaarii fayyaa nu ta'a.